Akkam jirtu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii chaanaalii Miko nagaa keessanidha. Ay nagaa koda waaqayyo nagalatu. Tola warra nan beekneef Mikoon jedhama chaanaaliin koo Miko official isa jedhu kanadha. Har'a wanti isiniif qabadde dhufe karaa salphaa ta'een akkamti poostii sobaa maxxansa sobaa kan Facebookii akkamti akkasan hojjechuu dandeessan walii wajjin ilaalla. Isa dura garuu warroon chaanaal kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan chaanaal kana maatii taasisaniin jenna. Viidiyoowwan duraan hojjennes galaa ilaalaa isiniin jecha warra subscribe gootanii jirtan immoo viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsa na wajjin tura. Tole hordoftoota koo maxxansa sobaa kan Facebookii hojjechuudhaaf aappii isin fayyadu tokkotu jira. Innis fake post maker for Facebook kan jedhudha. Isa eessa argattu isa jedhuuf Telegiraamii keessa seenuudhaan dhuftanii bakka search gootan irratti Miko Storebot jettanii search gootu. Jettanii erga barreessitanii kun akkasitti isinii fida. Sanaan booda dhuftanii start gootu jechuudha. Start erga gootanii kunoo gadi deemuudhaan aappii warra viidiyoo isaanii hojjenne kan jedhu kun jirti. Iseetti gaafa sana al tokko buutan kunoo akkasitti isinii fida jechuudha. Warra viidiyoo isaanii hojjenne aappii duraanii sanaan booda waa'ee aappichaa baruu barbaannan info kan jettu kana al tokko cuqaastu sanaan booda asirratti isinii fida jechuudha. Maaliif akka inni fayyadu aappiin suni as keessaa argatu jechuudha aappicha. Amma gara aappichaa keessa lixeen akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Keessoo aappichaa gaafa lixan kunoo akkasitti isinii fida. Jalqaba irratti start kan jettu kana al tokko itti buutu jechuudha. Sanaan booda kunoo akkasitti haala kanaan isinii fida. Jalqaba kana irratti iddoo suuraa kanaa tuquudhaan suuraa profaayilii keessanii kan Facebookii keessanii fudhattu jechuudha. Ishaan kanuma filadheera. Iddoo profile name jedhu kana irratti immoo maqaa profaayilii keessanii kan Facebookii barreessitu. Sanaan booda gadi siquudhaan mul'isa lammaffaa irratti time for post publishing jedha. Sanaan booda fakkeenyaaf 1 hour waan achiidhuma keessu. Sanaan booda waan poostii sana irratti barreessuu barbaadan type your status isa jedhu kana irratti Mikotek jedheedhuman barreessa. Sanaan booda poostii viidiyoo poostii footoo sana waan poostii gootan asitti tuqxanii filattu. Kunoo isa kana tuqxanii filattu. Kunoo akkasitti filadheera. Sanaan booda number of likes kan jedhu kana irratti immoo laayikii 520 godha. Koomentiin immoo koomentii 250 godhe. Gadi siquudhaan number of shares kan jedhu kana irratti sheerii meeqammatee sheerii 3 godha fakkeenyumaaf. Sanaan booda erga gadi siqxanii immoo nama koomentii kennu jechuudha. Nama koomentii kennu, nama koomentii jalatti kennu asii profaayilii isaa itti buutanii filattu jechuudha. Fakkeenyumaaf suuraadhuma kanaan filadhee sanaan booda abbaa koomentii kennu sana profaayilii maqaa profaayilii isaatii barreessitu jechuudha. Maqaa profaayilii isaatii sattuma deen waan akkasiin irra kaa'a. Sanaan booda koomentii wanta inni jedhe type comment here iddoo jedhu kanatti koomentii wanta inni jedhe barreessitu. Good job jedheedhuman barreessa. Tola erga akkas jedhe asirratti immoo time of comment publishing jedha. Asirratti 15 keessanii minute gootu. Erga akkas gootanii create post kan jedhu kana gara dhumaa kana fasin itti buutan kunoo haala kanaan isinii fida jechuudha. Waan operaadhaan screenshotii godhame fakkaata. Kana screenshot gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Waan barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Laayikii illee fakkeessuu dandeessu asiiti. Kunoo akkuma argitan haala kanaan naa fide jechuudha. Koomentiin inni sirarra kaa'e kunoo akkuma jirutti laayikiin koomentiinis sheeriinis akkuma jirutti jira. Kunoo inni sila Mikotek jedhee barreesses kunoo as jira. Koomentiin inni naaf kenne immoo kunoo asitti jira jechuudha. Haala kanaan fake postii hojjechuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Yeroo dhufutti immoo maal akka isiniif qabannee dhufnu barbaaddu waan barbaaddan kamiyyuu koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarruutti nagaadhaan na turaa. Viidiyoo kana immoo laayik gochuun dagatinaa. Ciao.